Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa kun sagalee kitaabaati. Qophii keenya har'aatiin seenaa Haacaaluu Hundeessaa kutaa afuraffaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Amma xumura qophii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Dhiichisi foollee ka ibirraan barii ganni ba'e haleelli shimalaan lolli ga'e farda abbaan leenjisa goonni argaan beeksisa tooftaan lolu malaani biilaa garbuu eessaan darbu foolleen Oromoo kuma diinaan sarmuu harkan kennu goonni Oromoo durattuma gabaa galtuun gaggeessan dhaggeeffatu malee namaa gamtuun dheessanii wareegamu malee yeroo roorroon uummata Oromootti ammaatte ummanni Oromoo boqonsaa cabee diina ol ilaaluuf tattaafataa turetti. Haacaaluun immoo weelluu isaan yaa saba koo lolli tooftaani mala maladhu gugee hin ta'in bofa ta'e osoo namni sin argiin lafarra looyi bakka barbaadde dhaqi yoo sii mijate immoo diina kee lafaan dha'i gombisi jechaa ture. Falmaan mirga dhala namaa artiistii jaallatamaan uummata guddicha Afrikaa Haacaaluu Hundeessaa. Uummanni Oromoo roorroon diina dirqiin gadi isa qabullee tasa uummata harkan kennine ta'uu isaa weelluu isaa keessatti harkan kennu goonni Oromoo durattumaa jechuudhaan gootummaa uummatichaa dubbateera. Darbees yeroo jabduu qabsoo hamaa barbaaddu keessatti tasa diina jalaa dheessuu caalaa of wareegamuun akka malu dubbachuun uummata Oromootti hamilee horii jajjabeessaa qabsoof kakaasa ture. Tulluu jala malkaa yaatu maaltu booresse taleela kana lubbuu akka tasaa baatu nama biyyoon nyaatu seenaan sirraan baatu maaltu lammiif godeessa kana hinganu dideeraanu hiriyyaa gaaddisaa ofii maaliif ganu hinganu dideeraanu lammii gaaddisaa ofii maaliif ganu nan deema jettus deemi fagaadhu malkaaf luuba faana bu'aan oolani roorroon hammaattus didi jabaadhu garaan abbaa duuba duuti du'an oolani egan oollee walirraan dheessinu yaa ijoolle duutiin oollee walirraan dheessinu yaa ijoolle. Sirboota Haacaaluu namni taa'eetiin tale baay'ee barumsa guddaa irraa argata. Inni lafa kana irratti waan ofii fedhu waan ofii isaaf jaallatu hawwii isaa weelluudhaan yeedaluu itti baasee sirba. Egan oollee walirraan dheessinu yaa ijoolle duutiin oollee walirraan dheessinu yaa ijoolle jechuun isaa silaa duutiin ooltu maaliif wal baqanna maaliif wal jibbina maaliif wal jiinfanna wal hammannee tokko taanee yoo duunes yoo jiraannes waliin lollee waliin jiraanne jechuudhaan ergaa isaa dhalootaaf dabarse. Hiriyyaan waliin ganu hiriyyaan waliif gaaddisa kanaaf walis hin ganinaa akkasumas lammiin ofii gaaddisa ofii fi lammiis hin ganinaa jechuudhaan dhaloonni gantuu fi dabeessa akka hin taane weelluu isaa kana keessatti ergaa guddaa dabarseera. Haaji Aadam Saaddoo jaarraa 21ffaa kan ta'e Haacaaluun iccitii garaatti qabachuun beekama. Roorroon hammaattus didi jabaadhu garaan abbaa duuba duuti du'an oolani dhiirri garaa ishee amanti garaan isa hamaas isa gaariis namaaf qabatti. Acuuccaa fi roorroo Oromoo irra jiru yeroo sirbu iccitii garaa kaawwachuuni. Goonni Oromoo baay'een isaanii kan isaan galaafataman iccitii ofii himuudhaan ture. Weelli isaa Wasanuu Diidoo abbaanis yoo du'e ilma jiran badu maqaan nama jedhedha. Aartiin calaqqee uummataati. Artiistiinis akkasuma. Uummanni Oromoo waggoota dheeraaf hacuuccaa siyaasaa akkasumas diinagdee keessa jiraachuuf himachuun qabsoo gaggeessaa ture. Ittis jira. Akkuma uummattoota kaanii qabsoo kana keessa walleen bakka dhibeen qabu. Sababa kanaaf weellistoonni maallaqaaf hojjanna miti yeroo isaan jedhan kan dhageessu. Weellistoonni sagalee guddistuu qabsoo ta'uurra kan darbe uummanni akka dammaqu aadaa isaa akka cimsu duudhaa isaa akka jajjabeeffatuu fi seenaa isaa akka yaadatu hojjetu. Qabiyyeen wallee hedduun isaanii dalaganis kan of keessatti hammata. Sababa kanaaf qaama hojii isaanii kanaan
kanneen hin gammanneen yeroo saaxilaman mul'atu. Walloo beekamaa Simeetu Faana. Weellistoonni keenya weellistoota qofa miti, qabsoodha gaggeessu jedha yeroo isaan ibsu. Kun waan haaraa eegalee miti. Bara mootii Haayile Sillaasee eegalee kanneen aartiidhaan uummata dammaqsaa turan rakkoo irra bu'u. Maatiin akkasumas kanneen waliin dalagan ni himu. Wasanuu Diidoo. Seenaa Itoophiyaa ammayyaa keessatti weellistoota Oromoof Wasanuu Diidoon hangafa. Bara 1930 keessa eegalee walleewwan maasinqoodhaan dabaluun sirbuun beekama. Hangaftoota mul'iftoota aartii muuziqaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e Wasanuu Diidoo maasinqoodhaan sirboota qalbii namaa hawwatan sirbuudhaan kan beekamu yoo ta'u, sirboota isaa keessaa Maasaan Gamaa Lafan Baatuu fi Alam Mangistaata Bira Deemna kan irra deddeebi'amanii sirbaman waan ta'aniif gurra namoota hedduu keessa kan jiranidha. Yeroo ammaa kanattis fakkeenya guddaa ta'e weellistoota lafaa dhufan karaarra kaa'ee jira. Weellistoota afaan Oromoo weellisan dursee raadiyoo irratti sirbe jechuun kan isa ibsanis jiru. Barri inni itti hojjete bara wallee supheedhaan waraabanitti. Hangaftichi maasinqoo taphatuun beekamu Laggasaa Abdillee Wasanuu Diidoo fakkeenya godhate. Wallee inni bara sirbe weellistoonni amma irra deddeebi'anii sirbaniiru. Kanneen keessaa Alam Mangistaata Deemna kan jedhu Taaddalaa Gammachuun sirbeera. Jalqaba Jaamboo Jootee boodarra Haacaaluun itti dabalee kan sirbe Maasaan Gamaa Lafan Baatu jedhus kan Wasanuuti. Sirbuun garuu Wasanuuf ogummaa abbaa isaatiillee Hagar Fiqiriitti afaan lamaaniin afaan Oromoo fi Amaaraan hojjetaa ture. Bira qabee yeroo uummata kakaasillee sangaa oofaa jennaan oofnee baane shaggariin kaan shaniin bitata kun 50 bita gariin abbaanis yoo du'e ilma jira hin badu maqaan yaa alaamaa qawwee taa'aan lola labaniin ni iyya maarree yoo du'e jabaan gaafa biyyaa jechuun abbaan gaafa biyyaa duus ilmi jira hin badu maqaan jedhee kan weellise. Sirba kana Haacaaluun irra deddeebi'ee sirbuudhaan beekamtii guddaa fi jaalala uummata Oromoo bira kan itti argatedha. Kanaafidha seenaan Wasanuu Diidoo seenaa Haacaaluu keessatti har'a kan yaadatamu. Yaa maasinqoo jechuun maasinqootti dubbachaa kan inni sirbee jaalala guddaa uummata biraan itti argateera. Qorattoonni waajjira aadaa fi turizimii godina Shawaa Kaabaa maatii irraa akka odeeffatanitti Wasanuun cimaa waan ta'eef afaan Oromootiin sirbaa ture malee namoonni hedduun isa rakkisu turan. Inni garuu nama Oromoo tuqeef hin saru. Ijuma jabaatee afaanitti deebisaaf jechuun maanguddoonni dubbatu. Bara mootii Haayile Sillaasee afaanii fi aadaan Oromoo fi kan uummattootaa kan hacuucamaa turetti rakkoon biroollee akka isa qunnamuu malu tilmaamuun naman dhibu. Gaafa tokko namoonni hojii isaa jibban yeroo hojiidhaa galu dimimmisaa'ee waan tureef karaa inni darburra fo'aa hidhanii lafaan akka dha'u godhan jechuun maatiin isaanii lubbuun jiran himatu. Kanaanis jilbi isaa buqqa'uu maatiin ni himu. Ergasii weellisaa Wasanuu akka durii naanna'anii sirbuu dadhabani. Naannoo waggaa tokkoo manatti dhukkubsachaa erga turaniin booda du'an. Du'a isaaf maatiin namoota hojii isaaniitiin gammachuu hin qabne jedhan himatu. Eebbisaa Addunyaa. Namni seenaa isaan beekne akka bishaan gabatee irraa gara argetti jallata. Laphee uummata Oromoo keessatti kan mallatteeffame namni uummanni Oromoo jaalala addaatiin kan mararfatu keessaa tokko Eebbisaa Addunyaati. Dhaloota boodanaa keessa weellistoota sababa wallee isaaniin rakkoo isaan mudate amanamu keessaa tokko Eebbisaa Addunyaadha. Lixa Oromiyaa Dambidoollootti kan dhalate Eebbisaan dabballee dhaaba abaa'oo ture. Gitaara taphachuun alas afaanii fi aadaa Oromoo barsiisuun beekama.
Walaloon isaa uummata qabsoo fi diddaaf kan kaasanidha. Erga dhaabni adda bilisummaa Oromoo chaartara keessaa ba'ee booda biyyuma keessa kan ture weellisaan kun walleedhaan qabsoo waraanaa deeggaruu itti fufe. Maatiin isaa garuu balaarra isa buusa jedhanii yaaddaa turan. Booddee koottis garagalee ilaalu. Kanatu ta'e sanatu ta'e hin jedhu. An seenaa hojjechuurra boodan deebi'u naan jedhe garaan kute. Akkas godhanii lafa kaan mucaaku jedhu harmeen isaa addee Sannaayit Kabbadan. Maatiin akkasumas hiriyyoonni isaa yoo himan eebbisaan akka lakkoobsa Itoophiyaa hagayya 24 bara 1988 ture. Magaalaa Finfinnee bakka Shiroo Meedaa jedhamutti mana kireeffatu keessaa hiriyyaa isaa waliin kan ajjeefaman. Weellistoota kaanirraa wantoonni eebbisaa adda godhan keessaa tokko fuudhee dhala godhachuu dhabuu isaati. Artiist Eebbisaa Addunyaa nama ija jabeessa, dabeelulee, nama garaa laafessaa fi nama waan itti amane dubbatu hin sodaanne ture jedhu. Maatii fi hiriyyoonni isaa kanneen akka Daawitee Mokonnon, Hirphaa Gaanfuree. Haacaaluun kaaniif weellisaadha. Kaaniif rogeessa dantaan uummataa guddatee akka sagalee argatu hojjetudha. Abbaa fi haadha isaaf garuu bultiis ijaarratu, maqaas horatu ilmadha. Ilma gudeeddaati. Haacaaluun walumaa gala obbolaa 9 qaba. Harmi isaaf mucaa 4ffaati. Haacaaluun ijoollummaa isaatii kaasee goota, korma jedhu abbaan isaa obbo Hundeessaan. Mucaan koo dhalootuma isaan beekaadha jechuun isa jaju. Haati isaa adde guddattuun. Abbaan isaa immoo Oromoon maal jedha innaa mammaaku. Korma bahu gooranatti beekuu jedha. Haacaaluun ennuma ijoollummaa isaatii kormayyuu jechuun isa ibsu. Obboleessi isaa waggaa 4 Haacaaluu hangafu Habtaamuunis Haacaaluun gara laafeessa. Nama jaalata, jaalala namaa qaba jechuun ijoollummaa isaa yaadata. Harmee isaa adde guddattuu Horaaf jaalala addaa akka qabu Haacaaluun yeroo hedduu dubbateera. Yeroo kakatus isaaniin kakata. Harmee isaa caalchifata jechuudha. Mucaan koo anumaan kakata. Eenyuun haa kakaturee jedhu harmeen isaa sababa maqaa isaaniin kakatuuf. Ijoollummaa isaatiin jalaa dhukkubee yeroo dheeraaf waliin rakkataniiru. Qaamni isaa na jalaa mammadaa'e waggaa fi 6 akkatti barii isaas dhi'a isaas hin beeku. Sanaan hospitaala Amboo dhaqee jechuun yaadatu. Doktarri hospitaala Ambootti ilma isaanii wal'aane garuu qorsa qofa osoo hin taane waan biraallee gumaate. Maqaa Haacaaluu moggaase. Mucaa meeqa deesse naan jedhe. Inni 4ffaadha jedheen jedhu harmeen isaa. Ati mucaan kun hin du'a jettee eegda. Mucaan kun hunda caala. Inni Haacaaluudha maqaan isaa jechuun doktarri daa'ima wal'aane dubbachuu isaa BBC'tti himan. Ergasii isaanis maqaa haaraa baheefitti isa waamuu eegalan. Dura osoo Haacaaluutti moggaafamiin sirna aadaa hammachiisaatti maqaan isaa Karaa jedhama ture. Garuu maqaa kanatti hin waamamne. Jaalalli isaa fi harmee isaa garuu maatiirra tara. Haacaaluun ganamumaa kiraara taphachuu eegale. Innaa horii tiksu wallee afaan Oromoos kan afaan Amaaraas kan jaallatu ni taphata ture jedha Habtaamuun. Hojiin inni boodarra ittiin beekame walleen garuu abbaa isaan hin jaalatanne ture. Abbaan isaa barumsaan akka cimu barbaadani. Obboleessi hangafaa fi harmeen isaa garuu bira dhaabbatan. Kanaaf adde guddattuun hojii isaa jaallatu. Ani immoo ijoollummaa kootii eegalee sirba nan jaaladha. Weedduu osoo hin taane kokkee sirbuun jaaladha.
Boodarra garuu abbaan isaas hojii isaa jaalachuu eegalan. Haacaaluu Hundeessaa fi haadha warraasaa olmaan keenyatti ulfaate. Kan ummataaf artiistii kan warra isaatiif ilma ta'e Haacaaluun haadha warraa isaatiif jaalallee abbaa warraa fi abbaa ijoollee ishee sadiiti. Nama dhiyoo inni iccitii isa waliin qoodu kan erga of baree eegalee waliin jiraachuu murteeffatee fi jaalallee isaa ijoollummaa waggaa dheeraati. Faantuu Damissee Diiroo. Haacaaluu fi haati warraa isaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti jaalala jalqaban. Garuu osoo hin turiin kan inni hidhaa seene. Yeroo turtii mana hidhaa kana garuu qaamaan illee biraa haftu kan qalbiin ishee waliin hidhame jaalallee isaa yeroosiiti. Maatii fi hiriyyoonni isaa akka jedhanitti guyyuu maatii dhokachaa mana hidhaatti deddeebitee isa gaafachaa turte. Ishiin maqaa horata jettee abdattee ittiin cichine. Innis boodarra maqaa horadhe jedhee isheen dhiifne. Jaalala isaaniitu cimaadha jedhu hiriyyoonni isaa. Inumaa erga hidhaa bahee weelliseef. Olmaan keenyatti ulfaate kan anaaf naa oolte. Rakkinaaf gadadoo kan nafaan argite. Anuu humnan qabu waa tokkosiif godhu. Du'ee baduusillee ansin irraanfadhu. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa seenaa Haacaaluu Hundeessaa kutaa 4ffaa asumarratti xumurra. Kutaa itti aanutti hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Isin jaalanna. Horaa